اللي قلتني دعوتوتا بلتون برودكاستنج سيرفيس ودو قلقلة خناف كبدي دي هدن اسنتما عن بدري يوسفي TPLF في موتمان إثيوبيا مارينا جينيا وتتار فوخنا أفريقيا كبتي كوبا إرتي أرجموف أكا جيران الجنو ساني إبسني جروم أكا مدي أدو أجانس فرانس بريس إبستي لولا جنة لما لكويسة مارين فروف أغوبرا جمتا أفريقيا جلتي ماري جيفموف جرورتي أرجموف كوب إداجيجا TPLF قندالي أولانان TPLF بروفيسور كنديا غبراهيوت erga khara gababa dabarsanin jilli isani mari khanarratti hirmaatuf akka jiru ibsanii jiru bifol fakkatun gorsan nageenya biyyaalessa Ridwan Hussein mootummaan mari khanarratti hirmaatuf qophii tahuu barreeffama fuula Twitter isaanirratti tibba kana barreessanin ibsanii jiru qaamoleen lameen hawaasa addunyaatiin toleni mari'annaa jecha faallaa kana adda waraanatti wal lolaa jiru والجهي جمتا أفريقيا بالبلسة شفاتورة أنكولولة سديد دمي توكو بركم لما في دمي لما تا أمي توررتي أولوسينغون أبو سانجو جارسمان كامو تلامين ولت أرار سوف أديما جرن إبسالات نساني نيادتما مرين أما درو أفريقيا كبتي نتا أمي جامي دبتا ماتورة يرو غيان جلا غهوتي سببا لوجستيكات دبرون إسا كان يادتمو جمتان أوروبا في أمريكان لوليكابا مرين قفان أكا فرموف dhibba godhaa turanii jiru mootummaan Itoophiyaa ammoo gamtaan Awurooppaa fi Ameerikaan jiddu seentummaa akka dhaaban jechuun ummannis hiriira bahee akka mormu godhuu itti fufee jira gaaffii waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa haa ba'uu jedhu Ameerikaaf gamtaan Awurooppaa dhiyeessaniifis qaamoleen lameen deebisaan laanne mootummaan Itoophiyaaf kan Eertiraa jechuudha kun ammoo hariiroo mootummaa Itoophiyaaf gamtaa Awurooppaa akkasuma kan Ameerikaa taateewwan hammeessan keessaa waan ijoodha لميلة إثيوبيا هونجي مدة مليون دي دما أولبو أولشوف دولار بليون سدي توقع سديت أكبر باتشسو أوشان غافة جرا هونجين إثيوبيا مدة يرود إيوتي فويا أبدين جو أكن جرالي أوشان أخي كتشيسي جرا بيا لولا ولي خيسا جرتو إثيوبيا خيساتي هونجين غنى خنا مدة لميلة مليونوتان حركة نما أكا إيغتان درك سيسي جرا haalli jijjiiramaa qilleensaa la liina hanga dhuma bara 2022tti haaluma amma jiruun cimee itti fufaa jechuun jaarmayaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii oochan ibsee jira sababa kanaaf jecha karoora gargaarsa namoomaa lammiilee Itoophiyaaf kan oolu doolaara biliyoona 3.9 akka barbaachisu ibsa isaatiin gaafatee jira jaarmayichi lammiilee hangana baay'atan gargaarsa namoomaa hatattamaa barbaadan dhaqqabuuf hanqinni maallaqaa namudates jira karoorri gargaarsa namoomaa kan bara 2022 kan ganna kanaa xumuramuuf ji'oonni lama qofti yeroo hafee jiru kanatti maallaqni harkaa qabu ammoo dhibbantaa 39 gadii ji'a oochan ibsa tibbana baasen mootummaan Itoophiyaa lola keessan raafamaa jiru qalbii isaa guutuu gara waraanatti fuulleffatuun lammiilee hongee fi rakkoo nageenyatiin qe'ee isaanirraa buqqaan caalatti akka dagataman taasisee jira. Baha Oromiyaa godina Harargee baha aanaa Gurawaatti balaa konkolaataa mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 4 dabruun gabaafamee jira akka gabaasaa qajeelcha poolisii godinichatti halkan edaa konkolaataan fe'umsaa Haromayaa irraa gara mayyuu osoo imalaa jiru Gurawaatti tasa garagalee lubbuu namoota 4 dabreef sababa tahee jira namoota biraa 3 irra miidhaan kan ga'e yeroo ta'u isaan keessaa tokko ammoo haala sodaachisaa keessatti akka argamullee gabaafamee jira konkolaachisaan ammoo erga balaan kun mudatee miliqee jira jedha gabaasan nu dhaqqabe Itoophiyaa keessatti hanqina daandii fi ogummaa gahaa malee konkolaachisurraa kan ka'een balaan mudatu lubbuu imaltoota gaaga'aa turee jira oduu biyya alaa keessaa immoo Somaaliyaa magaalaa Kismaayoo keessatti Al-Shabaab hoteela weerare haleellaan kun dhoohinsa sagalee guddaa qabu balbala duraa hoteelaa erga rukuteen booda hidhattoonni Al-Shabaab fi humnoonni nageenyaa mootummaa naannicha turan walitti dhukaasanii jiru hoteela tawakkal haleellaan irratti aggaamame kana irra jireessan kanneen booqatan namoota siyaasatis jedhamee jira hoteelli tawakkal bifa ammayyaatiin ijaarame handura magaalaa Kismaayoo keessatti kan argamu yeroo ta'u eegumsi isaatis ni cima haleellaa kanaan miidhaan dhaqqabe hanga oduu tana qindeessinetti hin gabaafamne mootummaan federaalaa haleellaa kanaaf Al-Shabaab yoo himatu gareen Al-Shabaab dursee haleellaa kanaaf gaafatama fudhatee jira
Giorgia Meloni seenaa Xaaliyaan keessatti dubartii jalqabaa muummee ministeeraa ta'uun filatamte. Biyya riqicha godaantota Afrikaa taate Xaaliyaanitti Giorgiyaan jibba sanyummaa addatti gurraacha qabdu muummee ministeeraa ta'uun ammoo godaantota yaaddessee jira. Dubartiin aangoo biyyattii olaanaa gonfatte tun erga waraana addunyaa lammaffaas paartii jibbiinsa sanyummaa leellisu Brothers of Italy irraa filatamuun nama duraati. Paartiin kun godaantota xiqqeessuu fi dhiibbaa godhuun akka malee paartii qeeqamu. Baqattoonni Afrikaa biyyoota garagararraa ta'an imaammanni paartii amma gara aangootti dhufee godaantota irratti hordofu yaaddessaa ta'uuf mala jechuun sodaa qaban ammumarraa ibsaa jiru. Muummeen ministeeraa haaraan amma filataman baqattoonni sodaa nageenyaa uumuu fi jireenya lammiilee Xaaliyaanii hammeessan jechuun yaada jibbiinsaa dubbatuun isaanii kan yaadatamu. Bidiruu galaana irratti baqattoota baraaran dhorguu fi baqattoota daangessuuf imaammata jabaa ni baasus jedhamee sodaatamaa jira. Amma dura baqataan lammii Naayijeeriyaa Aliikaa Ogorchukwu guyyaa adii daandirratti osoo namni adiin ajjeesuu mul'atuun kan yaadatamu. Godaantonni Afrikaa Liibiyaa irraa ka'uun Xaaliyaan keessa qaxxaamuruun biyyoota Awurooppaa kaanitti erga faca'uu eegalanii ganni hedduun lakkaawamee jira. Bara kana qofa godaantonni 70,000 ta'an bidiruun biyya Awurooppaa Xaaliyaan ga'anii jiru. Baqattoonni Afrikaa biyyoota akka Itoophiyaa, Eertiraa, Soomaaliyaa, Suudaan, Naayijeeriyaa, Gaambiyaa, Senegaaliif kanneen birarraa Liibiyaa keessa qaxxaamuranii galaana Meeditiraaniyaanii ce'uun Xaaliyaan gahuun baratamaadha. Saudi Arabiyaan bakkoota 100 kanneen seenaa Nabiyullaahi Muhammad nageenyi Rabbii irratti haa jiraatu waliin hariiroo qaban haaromsuuf akka jirtu ibsite. Projektiin lafa seenaa Islaamotaa haaromsuu kun ganna 3 jechuun hanga bara 2025tti walitti fufee akka adeemsifamu aangawoonni Saudii ibsanii jiru. Hojii projektii kana kan ibsan bulchaa kutaa Madiinaa Amiir Faisal bin Salmaan yeroo ta'an kunis sirna eebbaa bakka seenaa lolli eela al-Faqiir fi masjida al-Qiblatayni haaromfametti argamuun yeroo haasaa godhanitti. Sirna kanarratti bakkoota seenaa Nabiyullaahi Muhammad nageenyi Rabbii irratti haa jiraatu waliin hidhata qaban 100 deebisanii haaromsuuf waliigalteen mallattaa'ee jira. Kana malees bakkoota 8 Madiinaa keessatti argaman kanneen seenaa Islaamaa waliin hidhata qaban haaromsuuf waliigalamee jira. Ministeerri Hajjii fi Umraa akkasuma hoogganaan gumii seenaa Islaamaa Toofiq Arrabiyaa bulchaa kutaa Madiinaa projektii kana eegalaniif galata galchanii jiru. Bakkoonni seenaa Islaamaaf murteessoo ta'an amma deebisanii haaromsuuf mootummaan Saudi Arabiyaa karoorse keessaa masjidni Al-Ghamam kan masjida nabiyyutti dhihoo jiru Umar bin Abdul Azizin ijaarame kan Uthman bin Affan akkuma nabiyyutti itti fayyadamanii turan keessatti argamu. Kana malees masjidni Abu Bakar al-Siddiq jedhamu kan ijaarsi isaa akkaan miidhagu nabiyyiin hanga lubbuun jiran salaata iidaa itti salaataa turan Umar bin Abdul Azizin ijaarame. Masjidni Umar bin al-Khattab kan al-Musallahatti argamu sahaabota lammaffaa khulafaa'ur raashidiin. Masjidni al-Saqiyaa kan naannawa eela Saqiyatti argamu. Masjidni Binu'aaniif kan dhagaa volkaanoo kibba lixa masjida al-Qubatti dhoherraa ijaarame. Eelli Qarsii kan Nabiyullaahi Muhammad nageenyi Rabbii irratti haa jiraatu du'uu isaaniin dura gaafa du'an bishaan eela kanarraa waraabameen reefi isaa akka dhiqamu dhaammate. Masjidni Arriyaan sahaabaa Umar bin Abdul Azizin ijaarame kan nabiyyiin musliimoota ifittisan itti simatan bakkoota amma haaromsuuf mootummaan Saudii karoorse keessaa isaan muraasa. Saudi Arabiyaan kallattii qiblaa Islaamotaa taate bakkoota seenaa Islaamaa baay'ee qabaachuun biyya beekamtu. Bu'uuruma kanaaf waggaatti musliimoonni miliyoonota lakkaa'aman